Hardhas kunoo Agustii 5 baati 8 2025 Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Yuuroo, Swiss Firankii, Saawudii Riyaal, Dubaay Diraams, Kuweet Diinaar, Suudiin Kiroon, Joordaan Diinaar, Bahriin Diinaar, Turkii Liiree, Kaatar Riyaal, Swiss Firankii, Paawundii Sterlingii akkasumas Ijipsiyaan paawundii kanneen akka Israa'el shiqil biyyoota 18 ol kanani isiniif qabadhee dhufe gabaa gurraacha yookiin hawwaalaa akkasumas immoo Black marketii kan jennuu fi baankiin illee maal akka fakkaatu guyyaan har'aa waliin ilaalla. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa warri mana kofaaraa taatan like, share, subscribe godha. Gara maatii kootti dabalamaa odeeffannoo waqtaawaa yookiin informationii adda addaa argachuuf notificationii all irra godhadha isiniin jedha. Egaa kabajaan akka like gootanii yeroo hundumaa viidiyoo koo daawwattan isiniin jedha. Anis immoo ijaa isin like gochuudhaan na hordoftanii na jajjabeessaa jirtaniif anis immoo jechuudha guyyaarraa gara guyyaatti nuffii tokko malee akkan isin biraan geessisu abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa Doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 171.58 oolee jira guyyaa har'aa. Akkasumas Ameerikaa Doolaarri tokko karaa baankiitiin 134.44 oolee jira. Karaa Nigdi baankii yookiin karaa Commercial Bank of Ethiopia akkasumas immoo baankii daldala Itoophiyaa kan jennuun jechuudha. Namoonni tokko tokko baankii irratti baankiin kana ol sharafanni jiru jettanii sirriidha. Baankiin Awaash baankiin hanga 140 olitti kan sharafu jira. Oromiyaa baankii, Sinqee baankii, Wagaagin baankii warreen kun jechuudha. Gabaan isaanii hundi isaaniiyyuu dorgommii irra jiru waan ta'eef garaagarummaa qaba. Asumaan immoo namoonni garmalee gadi nurraa cabsaa jiru. Maallaqa keenya nu ergaa jiranii seeraa yeroo jettan kaawwadhaa of harka. Maallaqni ammatti yoo biyya ergitan tokkollee faayidaa isiniin qabu. Maaliif yoo kaawwattan jechuudha bu'aa qabeessa taatuu dandeessu. Maallaqni ammallee gadi bu'aa hin jiru. Ooluma adeemaa jira waan ta'eef jechuudha. Indoom bara haaraa kanarratti immoo baankoliin hundi jiran baankolii 27 ol jiran keessaa dorgommiif dhiyaatu waan ta'eef waggaa waggaan dorgommii qaba baankii waan ta'eef irra caalaatti eenyutu akka galii galche waan calalamaniif jecha sharafa ol kaasanii fudhachuu danda'u. Kanaaf gara meskireemii jala yeroo geessan immoo kanaa olitti sharafni ol ka'uu ni danda'a. Kanaaf na darbee laatii sharafni amma qaala'ee kun akka nan darbineettanii daldalaa harka ariifattanii harkan buusiinaa sassattanii yookiin immoo ariifattanii araballee wajjiniin illee akka walitti hin buune maallaqni keessa yoo taa'e bu'aa qaba malee waan ta'u tokkollee hin qabu isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Awustiraaliyaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 110.79 oolee jira. Karaa baankiitiin Awustiraaliyaa Doolaarri tokko 86.56 oolee jira. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 124.46 oolee jira. Karaa baankiitiin Kanaadaa Doolaarri tokko 96.26 oolee jira. Akkasuma Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 197.99 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin Yuuroon tokko 157.80 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookaan karaa ethio-blackmarket.com 212.17 oolee jira. Karaa baankiitiin Swiss Frankiin tokko 165.80 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin Kiroon. Suudiin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 17.93 oolee jira. Akkasuma Paawundi Sterlingii. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 227.68 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Paawundi Sterlingiin tokko 177.12 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan. Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 23.86
oolee jira. Akkasuma chaayinaa heewwan karaa baankiitiin 18.40 oolee jira. Inni itti aanu Oman Riyaal. Oman Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 446.30 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait Diinaar. Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 560.96 oolee jira. Inni itti aanu Dubai Dirham. Dubai Dirhamni tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 46.75 oolee jira. Karaa baankiitiin Dubai Dirhamni tokko 36.60 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaal. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 45.72 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan akkuma isiniin jedhe jechuudha. Gaafa birrii tokko yookiin birrii lama garaagarummaa qabaate akkan isaanii yookiin gadi sirra buusan yookiin gadi qannasan jechuudha. Daldaalonni akka jiran Makkaan, Jiddaa, Madiinaa, Riyaad warreen kun garaagarummaa itti ergan qabu hundi isaaniillee jechuudha. Namni akkuma amala isaatti haala faayidaa mataa isaatiin garaagara ergaa jira jechuudha. Inni kaan Riyaala tokko 44 isinii erga, inni kaan 42 erga, inni kaan 43 erga, inni kaan immoo 40 kan jedhullee jira. Inni nyaatu immoo 39 kan jedhullee jira. Kanaafuu namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 23 jira. 23 jechuun tokko isheetu 23 otoo hin taane maallaqa qabdan kana 20,000 baay'istanii 23 firtu. Fakkeenyaaf 2,000 yoo qabaattan 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23 jettanii argachuu dandeessu. Kana jechuun Riyaalli Saudii tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 44 jechuudha. Akkasuma namoonni birrii keessan garmalee xiqqishuu taate immoo 23 fi adii tiin jira jechuudha. Garaagarummaa isaan qaban birrii adii tokko jechuudha. Mashwaarri nama kamiifuu adii tokko nama hundumaa adii tokko hin jedha birrii 50 riyaala jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko immoo karaa baankiitii 35.83 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaari. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 242.17 oolee jira. Akkasuma Bahriin Diinaari. Bahriin Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 454.80 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riilee. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 4.22 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaal. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 46.9 oolee jira. Akkasuma Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 3.53 oolee jira. Israel Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 46.73 oolee jira. Indiyaan Ruupiin tokko Guyyaa Hardhaa 1.89 oolee jira. Yemen Riyaal 0.69 oolee jira.